raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Seerota liizii lafa Oromiyaa ilaallatan. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya har'aa keessatti itti fufa qophii liizii kan Inistituutiin Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa seerota liizii lafa Oromiyaa irratti raawwatiinsa qaban ilaalchisuun taasiserraa kan fudhanne ilaallata. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Heerri Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa keewwata 40 jalatti mirgi abbaa qabeenyummaa lafa baadiyyaa fi magaalaa akkasumas qabeenya uumamaa kan uummataa fi mootummaa qofa akka ta'e tumee jira. Dabalataanis keewwatichi lafti qabeenya waloo saba, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waan ta'eef gurguruunis ta'ee geeddaruun kan hin danda'amne akka ta'e ni ibsa. Qabatamni jiru faallaa ta'us heerichi akkaataa ittiin mirgi abbaa qabeenyummaa saboonni, sablammoonni fi uummattoonni biyyattii lafarratti qaban hin miineen abbootiin qabeenyaa kaffaltii murtaa'e lafa magaalaa argachuu akka danda'aniif mootummaan haala mijeessuu akka qabus ifatti tumee jira. Qotee bultoonni fi horsiisee bultoonni lafa qonnaa yookiin dheedichaaf ta'u mirga tola argachuu kan qaban ta'uu isaanii heericha keessatti tumee kan jiru yoo ta'u, jiraattonni magaalaa garuu lafa magaalaa argachuuf mirga qabaachuu isaanii ifatti hin akeekne. Heerichi lammiileen qabeenya hin sochoone dafqa isaaniin lafarratti ijaaran yookaan fooyya'insa dhaabbataa laficha irratti godhan irratti mirga abbaa qabeenyummaa guutuu kan qaban akka ta'ee fi mirgi kunis gurguruu, geeddaruu, dhaalchisuu, itti fayyadamni lafichaa ennaa dhaabbatu qabeenya isaa kaafachuu, abbaa qabeenyummaa isaa jijjiiruu yookaan mirga kaffaltii qabeenyaa gaafachuu of keessaa qaba. Gama biraan heerichi kutaa waa'ee imaammataa fi qajeeltowwan dhimmoota adda addaa tarreessu jalatti mootummaan bakka uummataa bu'uun qabeenya lafaa qabachuun akka bulchuu fi qabeenya kanas faayidaa fi guddina waloo uummattootaaf oolchuu kan qabu akka ta'e tumee jira. Mootummaan dirqama gama kanaan itti kenname kan baatu qabeenya lafaa kanarratti imaammata qopheessuun, seerota baasuun, seerota baase kanaan immoo qabeenya sana sirnaan bulchuu yoo danda'e qofa akka ta'e hanqinoota adda addaa fakkeenya godhachuun ibsaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimmi lafa magaalaas dhimmoota as keessatti ilaalaman keessaa muraasa yoo ta'u, qophii kana keessatti seerota liizii raawwatiinsa qaban akkuma jiranitti hubannoof dhiyeessina. Heerri Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa sirna bulchiinsa federaalawaa kan diriirse waan ta'eef aangoon mootummaa federaalaa fi naannolee gidduutti qoodamee kan jiru yoo ta'u, qabeenya lafaa ilaalchisee heerichi aangoo seera baasuu mootummaa federaalaaf, aangoo bulchiinsaa immoo mootummoota naannoleef kennee jira. Hima biraan heerri Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa itti fayyadama misoomaa fi eegumsa qabeenya lafaarratti aangoo seera baasuu mootummaa federaalaa kan aangeesse yoo ta'u,
mootummooleen naannolee qabeenya lafaa daangaa bulchiinsa isaanii keessatti argamu irratti seera mootummaa federaalaa baasu bu'uura godhachuun qabeenyicha akka bulchan aangesseera. Galma ga'iinsa hojiiwwan misooma magaalaa mirkaneessuuf sirna bulchiinsa lafa magaalaa saffisaa fi bu'a qabeessa ta'e uumuun barbaachisaadha. Bu'uuruma kanaan Itoophiyaan bara 2003 imaammataa fi tarsiimoo misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa baafattee hojiirra oolchitee jirti. Kaayyoon imaammata kanaa qabeenya lafa magaalotaa qisaasamaa fi gochaa seeraan alaa irraa bilisa akka ta'u taasisuu, magaalota keessatti qophii fi misoomni lafaa karaa itti fufiinsaa fi bu'aa qabeessummaa qabuun akka hojjetamu gochuu, heerri kenniinsaa fi bittaa gurgurtaa lafa magaalotaa karaa ifa haqa qabeessaa fi misoomawaa ta'een akka hojjetamuu dandeessisuu, mirga abbaa qabeenyummaa fi wabummaa qabeenya jiraattotaa mirkaneessuudhaan adeemsa misoomaa fi guddina ariifachiisuu, damee lafa magaalotaa hojimmaata ammayyaa dandeettii fi ga'umsa misooma magaalotaa akkasumas milkaa'ina bulchiinsa gaarii mirkaneessuu kanneen jedhaniin babbareedee faayamuus qabxiilee kana akka hin mirkaneessine ifa galaadha. Imaammanni kun heera faallessee lafti magaalaa bitamuu fi gurguramuu akka danda'us akeeka. Imaammannii fi tarsiimoon bulchiinsa lafa magaalaa biyyattii kun dhimmoota gurguddoo afuritti kan xiyyeeffate jechuu dandeenya. Inni jalqabaa lafa tajaajila hawaas-dinagdee magaalaaf oolu haala itti fufiinsa qabuun tajaajila karoorfameef dhiyeessudha. Qabxiin lammaffaa sirni kennaa fi daddabarsa yookiin tiraansaakshin lafaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa haala qabuun akkasumas faayidaa uummataa haala eegsisuu danda'uun ijaaruudha. Gabaabumatti daldala lafaa jechuudha. Kan sadaffaa sirna qabiyyee gabaa lafaa fi bulchiinsa lafa magaalaa iftoominaa akka qabaatu taasisuun gochaawwan seeraan alaa to'achuun dhimma sadaffaa xiyyeeffannoo argateedha. Qabxiin xiyyeeffannoo argate inni biraan ammoo sirna galmeessa qabiyyee lafa magaalaa fi qabeenya lafaa irratti lammiileen horatan hojiirra oolchuun mirga qabiyyee fi qabeenya lammiileef eegumsa gochuudha. Imaammataa fi tarsiimoo kana hojiirra oolchuuf seeronni adda addaa mootummaa federaalaa fi naannolee Oromiyaatiin ba'aniiru. Qaamoleen imaammataa tarsiimoo fi seerota kanneen raawwachiisanis jaluma jalaan hundeeffamaniiru. Caaseffamni kun jijjiirama yeroo ammaa baankii lafaa fi biiroo lafaarra ga'eera. Sadarkaa federaalaattis ta'ee akka naannoo Oromiyaatti seeronni liizii adda addaa ba'uun hojiirra kan jiran ta'uun ifa. Labsiin liizii sadarkaa federaalaatti ba'e lafa magaalaa Oromiyaa dabalatee kan biyyattii keessatti argaman hundarratti raawwatiinsa akka qabu ibsa. Labsiin liizii kun qajeeltoo lafa magaalaa faayidaa fi guddina waloof akka oolu taasisuuf, kenniinsi lafaa fi sirni caalbaasii iftoominaa fi itti gaafatamummaa akka qabaatu taasisuuf, caalbaasiin lafaa gatii yeroo sanaa qabaachuu akka qabu, sirni kenniinsa lafa magaalaa faayidaa uummataa fi magaalotaaf dursa kan laatu ta'ee misooma magaalaa ariifachiisuu fi walqixxummaadhaan itti fayyadama lammiilee mirkaneessuudhaan guddina biyyaa itti fufiinsa mirkaneessuu akka qabu giddugaleessa godhachuudhaan kan ba'e akka ta'e ibsama. Qabatamni jiru saamicha lafaa fi qubsuma haaraa lammiilee buleeyyii buqqisuu ta'us labsiin liizii kun naannoleenii fi bulchiinsi magaalotaa hojiirra oolmaa seera kanaatiif dambii fi qajeelfamoota adda addaa akka baafataniif aangeessee jira. Akka naannoo Oromiyaattis labsii kana bu'uureffachuun dambii liizii qajeelfamootaa fi maanuwaaliiwwan adda addaa baafachuun itti hojjetamaa jiraachuun ni beekama. Seeronni kunneen dhimmoota akkamiif xiyyeeffannoo kennan kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Dhimmoota seeronni liizii haguuganii ba'an kanneen ijoo qorannoon Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa kanaan irra ga'amee akka asii gadiitti taasisuun dhiyeessina. Labsiin liizii sadarkaa federaalaatti ba'uun naannoleenii fi bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee hojiirra akka oolchan taasifamee kaayyoo adda addaa kan qabudha. Kaayyoon jalqabaa faallaa heera Itoophiyaa keewwataa 47tiin magaalota kana lamaaniif sadarkaa naannoo kennuudhaan lafarratti aangessuudha. Kaayyoon isaa kan ifatti ibsame kan biraammoo misoomaa fi bulchiinsa lafa magaalaa imaammata biyyattii waliin wal simsiisuu kan jedhudha. Imaammata biyyattiitiin wal simsiisuufis mirga itti fayyadama lafaa karaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabuun diriirsuu akka ta'e kaa'a. Kunis kan dhugoomu lafa magaalaa sirna liiziitiin bulchuudhaan qofa ta'uu ibsa. Kaayyoon biraa labsii liizii kanaa tumaa heera mootummaa keewwata 40 jala jiru hojiitti hiikuudha. Akka tumaa keewwata kanaatti lafti qabeenya mootummaa fi uummataa akka ta'ee fi haalli itti fayyadama isaa seera addaan kan hoogganamuudha.
Seeronni liizii achii booda ba'an kunis kaayyoo tumaa kanaa akka galmaan gaaniif jedhamee ta'uu tilmaamuun salphaadha. Gabaabumatti tumaa heera mootummaa kana gara hojiitti akka hiikamu gochuun kaayyoo seera liizii keessaa tokkodha. Lafa magaalaa sirna ammayyaan bulchuun kaayyoo labsii liizii kan biraa ta'us ni ibsa. Yeroo ammaa kana biyyattiin guddina dinagdee kallattii hundaa galmeessaa akka jirtu ibsuudhaan seerichi kana qajeelchuuf akka ba'e ibsa. Sababa guddinaatiinis ta'ee sababa saamicha lafaatiin fedhiin namoonni magaalaa keessa jiraachuu garuu dabalaa jiraachuun ifa galaadha. Kanarraa kan ka'e fedhiin lafa magaalaa argachuu garmalee dabalaa jira. Qabiyyee jiruu fi fedhii jiru wal simsiisuuf lafa magaalaa sirnaan bulchuun kan barbaachisus kanaafi. Kaayyoo kana immoo galmaan ga'uu kan danda'u seera liizii akka ta'e labsiin liizii ifatti kaa'a. Akkasumas misooma gabaa qabiyyee lafaa fi lafa waliin wal qabatan kan bu'a qabeessa ta'e ga'umsa qabu walqixa tajaajiluu fi sirna qabeessa ta'e lafa qabsiisuu, sirna gabaa bilisaa itti fufiinsa qabu diriirsuu, sirna bulchiinsa lafa magaalaa itti gaafatamummaa fi iftoomina qabu diriirsuun kaayyoo labsii liizichaa ta'ee tumameera. Egaa dimshaashumatti keessa seenuu osoo hin barbaachisin labsiin liizii kaayyoolee armaan olitti ibsaman galmaan ga'uuf ba'e kan ittiin hojjetamaa jirudha. Ittaan sun akkaataa labsii liizitiin lafti magaalaa akkamitti akka argamu ilaalla. Lafti magaalaa haala kamiin qabamuu akka qabu bu'uura labsii liizii keessatti ibsamee jiruun ta'uu ibsineerra. Namni kamuu lafa kan argatu bu'uura sirna liizitiini. Liiziin sirna mirgi itti fayyadama qabiyyee lafa magaalaa waliigaltee yeroo murtaa'eetiin argamu ta'uu labsiin liizii ni kaa'a. Qabiyyee duriitiin ala namni kamuu qaama aangoo qaburraa eeyyama osoo hin argatin lafa seera qabeessaan qabatee jiru maddiitti kan argamu itti ijaaruu fi babal'ifachuu akka hin dandeenye dhorkameera. Qaamni kamuu haala tumaawwan seera liizii faallessuu danda'aniin itti fayyadama lafa magaalaa eeyyamuus ta'ee kennuun dhorkadhaa jechuudha. Magaalota sirna liizitiin bulan keessatti haalli ittiin lafti magaalaa kennamuu qabu caalbaasiin yookiin ammoo ramaddiin ta'uu akka qabu labsii liizii kanaan tumame. Lafti magaalaa kamiyyuu kan kennamu yookiin darbuu pilaanii magaalaa irratti hundaa'uun seera liizitiin qofa ta'a. Sirna liizii keessatti haala lafti magaalaa ittiin darbu keessaa tokko caalbaasii yoo ta'u, caalbaasiin sirna dorgommii gabaatiin ulaagaa barreeffame irratti hundaa'uun akkaataa nama mo'ateef qabiyyeen lafa magaalaa liiziin darbuudha. Dura garuu qaamni dhimmi isaa ilaallatus lafa magaalaa liiziif dhiyaatu qopheessuu qaba. Iddoon lafa magaalaa caalbaasiif dhiyaatu kun falmiirraa bilisa kan ta'e pilaanii magaalaan kan walsimu bu'uuraaleen misoomaa kan guutameef adda kan ba'ee fi ulaagaa barbaachisu hunda kan guute akka ta'uu qabu seerichi ni kaa'a. Haaluma kanaan bu'uura labsii fi dambiitiin biiroon lafaa Oromiyaa dameewwan misoomaa xiyyeeffannoon itti kennamu adda baasuun lafa caalbaasiif dhiyeessaa tureeraa ammasitti jira. Dandeettiin raawwachiisummaa misoomaa fi dhiyeessa lafa isaanii bu'uura godhachuun waggaa waggaan hanga lafaa caalbaasiif dhiyaatu karoora waggaa qopheessuun uummataaf ifa taasisuu akka qabullee tumameera. Lafa caalbaasii mana jireenyaaf, daldalaaf, tajaajila hawaasummaa kan akka barumsaa, fayyaa, aadaa, ispoortii fi kan kana fakkaatan akkasumas kan industirii, manufaakcharingii, qonna magaalaa fi kan biroo jechuudhaan kurmaana tokkoffaa bara karooraa kanatti karoora dhiyeessii lafaa uummataaf ifa taasisuu qabaa jechuudha. Caalbaasiin gaggeeffamus gatii lafichi baasuu danda'u dabalatee odeeffannoo guutuu waa'ee lafa caalbaasiif dhiyaate fi karoora lafa magaalaa caalbaasiif dhiyeechuu danda'anii hirmaattota caalbaasiif kennamuu qaba. Adeemsa caalbaasiin keessa darbuu qabu labsii liizii keewwata 11 fi dambii keewwata 12 hanga 24tti bal'inaan ibsameera. Qaamni dhimmi isa ilaallatu beeksisa caalbaasii baasuu fi sanada caalbaasii gurguruu qaba. Sanadni caalbaasii qaama itti hirmaachuuf fedha qabu kamiifuu dhaqqabamaa ta'uu kan qabuu fi namni tokko iddoo tokkorratti sanada tokko ol bitachuun dorgomuu akka hin qabnes tumameera. Kana jechuun iddoo adda addaatti garuu sanada tokko ol bitachuun dorgomuu kan dhorku miti. Kanarratti barreeffamoonni tokko tokko caalbaasiidhaan lafa magaalaa kennuun qaama hunda walqixa kan hirmaachisu akka hin taane qeeqa kaasu. Keessattuu namoota hiyyeessa ta'an giddugaleessa kan godhate akka hin taane ibsama. Abbootiin qabeenyaa iddoo hedduudha sanada caalbaasii bitachuudhaan carraa mo'achuu waan qabaniif lafti magaalaa harka namoota muraasaa keessa galuuf carraa guddaa akka qabu kaasa.
Qabiyyeen sanada caalbaasii tarreeffama ragaa caalbaasichaa gatii ka'umsa caalbaasii fi ulaagaa dorgommii dorgomtootaaf karaa ifa taasisuun qophaa'uu qaba. Qabiyyee caalbaasichaa irratti fooyya'insi kamiyyuu yoo taasifame dabalataan ragaa caalbaasii ta'ee dorgomtoota sanada caalbaasii bitatan hundaaf qabatee beeksisa irratti maxxansuun bilbilaan, faaksinii fi tooftaalee qunnamtii birootti fayyadamuun ibsamee fi akka argatan kan taasifamudha. Lafa tajaajila mana jireenyaa caalbaasiif dhiyaatu irratti bifa addaatiin yoo murtaa'an malee namni caalbaasicha irratti dorgomuu danda'u jiraataa magaalichaa kan ta'e mana yookiin lafa mana jireenyaa biraa magaalicha keessaa kan hin qabne qonnaan bulaa yookiin horsiisee bulaa yookiin gamisa horsiisee bulaa naannicha keessatti hojii qonnaan yookiin horsiisan yookiin lamaaniin buluu fi dhalattoota naannichaa ta'anii sababa hojiitiin bakka adda addaa kan jiraatanii fi kanaafis ragaa qaama ilaalaturraa dhiyeeffachuu kan danda'an qofa ta'uu qabanis seerri liizii kun tumeera. Caalbaasiidhaan alaa lafti magaalaa ramaddiin kennamuu akka qabu labsichi ni ibsa. Akka lafa magaalaa Oromiyaatti baajata mootummaatiin kan socho'an biiroolee adda addaaf kan oolan tajaajila hawaasummaa kanneen akka ijaarsa manneen jireenyaatiif iddoo waaqeffannaa, warshaalee oomishaaf, imbaasiif, dhaabbattoota idil-addunyaatii fi piroojeektoota faayidaa addaa biyyaalessaa qaban ramaddiin lafti magaalaa kan kennamu akka ta'e tumameera. Lafa magaalaa ramaddiin kennamu kanneen armaan olii kanaan alaa manni maree naannoo, manni maree bulchiinsa magaalaa, bakka magaalaan mana maree bulchiinsaa hin qabnetti ammoo manni maree bulchiinsa aanaa qaamota lafti magaalaa ramaddiin kennamuu fi qabu keessatti tarreeffamaniiru. Akkuma labsii liizii dambiinis lafti magaalaa kamuu kan kennamu pilaanii magaalaa irratti hundaa'uun seera liiziitiin qofa akka ta'e ibsa. Magaalonni sirna liiziitiin hin hoogganamne garuu lafti magaalaa kan kennamu caalbaasii fi ramaddii sirna kiraatiin akka ta'edha. Labsiin liizii manni maree naannolee magaalota seerri liizii kun yeroodhaaf irratti raawwatiinsa hin qabne adda baasuu akka qaban kaasa. Yeroon kun garuu erga seerichi hojiirra oolee kaasee waggaa 5 caaluu akka hin qabnedha. Bu'uuratumaa seera kanaatiin yeroo ammaa kanatti magaalonni seera liiziitiin hin bullee akka hin jirre hubachuu ni danda'ama. Dambii naannoo Oromiyaatiin baheen magaalonni naannicha keessatti argaman hundi gara sirna liiziitti akka galan taasifamuu akka qaban akeeka. Dabalataanis magaalonni dambii kanaa sirna liizii jala hin galle keessatti lafti kan kennamu gatii ka'umsa tilmaama kiraa lafaa kan waggaan kaffalamu irratti hundaa'ee caalbaasiidhaan akka ta'u seerichi ni ibsa. Wal dubbisuu dhabuu dambii fi labsii liizii kanaa wal qabatee magaalota sirna liiziitiin bulanii fi hin bulle adda baasuu irratti hanqinaaleen ni jiru. Lafti magaalaa ramaddiin eeyyamamuu ka'umsa gatii liiziitiin ta'e gaafachuuf ulaagaa mataasaa kan qabudha. Dambiin lafti ramaddiin kennamu ulaagaa maalii guutuu akka qabu ibsee jira. Gaaffiin lafaa mana hojii baajata mootummaatiin buluu, xalayaa deeggarsaa itti gaafatamaa mana hojichaatiin mirkanaa'ee lafti gaafatame bara baajatichaa keessatti hojii raawwatamuuf karoorfame ta'uusaa kan mirkaneessuu fi piroojeekticha raawwachiisuuf baajanni hayyamame jiraachuusaa yoo mirkanaa'e qofa eeyyamamaadha. Gaaffiin lafaa dhaabbilee miti mootummaarraa bakka dhaabbata tajaajilli hawaasummaa itti kennamu ijaaruuf dhiyaate yoo ta'e ulaagaawwan kanneen dabalataan piroojeektiin hojjetamuuf yaadame mootummaa naannichaatiin fudhatama qabaachuusaa ragaa mirkaneessuu, hayyama hojii bara sanaaf haaromfamee hojicha hojjechuuf deeggarsa naannoorraa qaama mootummaa kallattiin hojicha ilaallatuun kenname, sananni mirkaneessa abbaa qabiyyummaa maqaa qaama mana hojii naannoo yookiin biyyaalessaa dhimmi ilaaluun akka ka'u kan waliigalu ta'uu xalayaan mirkaneessu dhiyaachuu qaba. Dhumarratti bulchiinsa lafa liiziin qabamee fi waliigaltee liizii ilaalla. Walumaa galatti namni kamuu sirna liiziitiin lafa magaalaa akka qabatu kan eeyyamameef bu'uura seeraa liiziitiin qaama aangoo qabu waliin waliigaltee mallatteessuu akka qabu tumamee jira. Namni lafa magaalaa liiziidhaan akka qabatu eeyyamameef kaffaltii dursaa kaffalamuu qabu raawwachuu akka qabus labsichi ni ibsa. Namni waliigaltee liizii qaama aangoo qabu waliin mallatteessee waraqaa ragaa laficha ibsu fudhachuu akka qabuu fi qaaman argamuun lafa magaalaa liiziidhaan kennamee jiru iddootti argamuun fudhachuu akka qabu seerichi ni ibsa.
Qaamni dhimmi isaa ilaalu lafa magaalaa liiziidhaan dabarfame kun bu'uura waliigaltee liiziitiin raawwatamuusaa fi haala itti kaffaltiin liizii yeroo isaa eeggatee raawwatamu itti dhiyeenyan hordofuuf dirqama kan qabudha. Qabiyyeen waliigaltee liizii kanaas qaamni waliigalticha mallatteesse akka beekamu kan itti taasifamudha. Waliigalteen liizii kunis yeroo ijaarsi eegalamuu fi xumuramuu haala kaffaltii kan ibsu yeroo aara galfii akkasumas mirgaa fi dirqama gareewwanii fi kanneen biroo hammachuu akka qabudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo turtii keenyarraa hubannoo argattaniirtu jennee abdanna. Qophii keenya liizii irratti xiyyeeffachuun qabanne kanumaan goolabnaa horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.